Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Haliimaa Ooroo YouTube jalatti argamtan welkaama shama harka fuunee hordoftoota kiyyaa alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenya kiyya qilleensarraan isinaa qaqqabu hunda keessanuu nagayaa fayyaa keessa jiraadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyyaa eessa deemaa jirtaa yoo naan jettan akkuma argitan karaa deemaa jira. Warroonni paaspoortii keessan ji'a 3 dura yookaan ji'a 4 dura kennatan oduu gammachiisaa paaspoortiin deebi'ee jira. Turee jira garuu odda deebi'ee hanga naannoo ji'a 1 yookaan torbe 3 akkana namoonni hedduun viidiyoo hojjetanii jiranii karaa feesbuukiitiin karaa yuutuubiitiin namoonni baay'een paaspoortiin deebi'ee warroota paaspoortiin isaa deebi'ee maqaa as jala argachuu dandeettan jedhee nama baay'ee viidiyoo irraa dalage. Akkuma san anillee viidiyoo namaatiin osoo hin taane qaaman Jiddaa embaasii deemee asiin dura yoo yaadattan ta'e naannoo ji'a 4 dura viidiyoo dalagee gadhiiseetiin jira. Gaafa deemee paaspoortii kiyya Jiddaa konsilaatti deemee kennadhu. Akkuma sananillee Jiddaan jira. Jiddaa konsilaa deemee paaspoortii kiyya ji'a 4 dura deemee kennadhe. Egaa paaspoortiin kiyya ji'a 4tti inni ji'a 3 deebi'anaan jedhanii kaasan ani garuu ji'a 4 gaheetiin dhaqee ji'a 4 anamma viidiyoo kana gaafa dhaqee fudhu san maree turee jira jechuudha viidiyoon kuni. Ani hojii tureen dhuftu tun 15dha jechuudha. Guyyaan irraa harbaadha. Anamma sagalee irra dubbataa jiru kun guyyaan irraa harbaadha. Guyyaan an dhaqee hojii tureen dhuftu tun 15dha jechuudha. Kamsaa oollee Jimmaa oollee 15dha wadda fudhadhe jechuudha. Biyaansi amma ji'a 5f deemnaa jechuudha. Alhamdulillah paaspoortii kiyya fudhadheetiin jira. Ani Jidda konsilaa qaama dhaqee gaafa durallee paaspoortii kennadhee akkuma san ji'a 4 booda dhaqee paaspoortii kiyya fudhadhee warroonni kennatanii ji'a 4 dura ji'a 3 dura kennatanii qabdan dhaqaa fudhadhaa paaspoortiin deebi'eetiin jira. Paaspoortiin deebi'een dhugama. Egaa akkuma san namoonni baay'een warroonni paaspoortii keessan qabdan warroonni paaspoortiin keessan gizeen irraa dhumate deemaa baafadhaa. Warroonni paaspoortii hin qabne illee Jiddaa konsilaa deematii baafadhaa. Paaspoortiin amma hin jira isinii deebi'a. Ji'a 4 dura naannoo ji'a 4 wayii dura gatii paaspoortii illee viidiyoo kiyya irratti isinitti himeetiin jira. Paaspoortiin hangam turallee viidiyoo kiyya irratti dubbadhee viidiyoo irra hojjedhee jira. Maaliif namoota baay'eetu fagoo irraa ta'ee dhaquun itti mijoofne namoota baay'eetu karaa namaatirraan ergataa. Karaa namaatirraan ergatina gatiin karaa namaatirraan maallaqa namarraa ergitanii paaspoortii naa dalagii namaan jettan sun sirriidha dhugaadha. Warroonni ala baatanii dalaydan haalli isinitti mijaa'u akka itti gadi baatanii hin qabdanii rakkisaadha. Garuu warroonni dhaquu dandeettan warroonni paaspoortiin keessan gizeen isinirraa dhumate qaaman Jiddaa konsilaa dhaqaatii warroota Axxaayii fi Makkaa Jiddaan jirtan qaaman dhaqaatii paaspoorta keessan kennadhaatii ji'a 3 booda isiniif deebi'a. Paaspoortiin dafeetiin deebi'a. Yeroo duraa namoonni ji'a 9 ture ji'a 6 ture baay'ee jedhanii kana dura kenne baay'ee jala turuu ni mala. Garuu ani ji'a 3 naan jedhanii ji'a 4 ture deebi'ee fudhadhe yoosuu naa deebi'e alhamdulillah. Anam paaspoortiin kiyya harka nagahee jira yoosuu naa deebi'e. Warroonni gizeen isin jala irraa dhumatillee deemaa saaddisadhaa. Warroonni haalli isinitti mijaa'ee baafatu barbaadanillee haarawa deema baafadhaa. Rabbiin haala isinii haa mijeessuun ani biyya namaa keessa dalagatu dirqama paaspoortii asaddasatu isa barbaachisaa. Kan qabne immoo baafachuu isa barbaachisaa. Eenyummaa ofii ibsachuuf namni dirqama paaspoortii qabaachuun nama barbaachisaa. Hordoftoota kiyyaa waan ofii kiyyaa dhaqee qaaman
paaspoortii kennee fudhadhe akka isinillee dhaqxanii kennitanii fudhattan viidiyoo kanaaf irraa isinii dalagee isiniin jedha hordoftoota kiyyaa namoonni mana keessa taa'anii haalli ittiin dhaquu ittiin mijaa'in yookaan paaspoortiin kun hin turamoo ni deebi'amoo kennumoo dhiisumoo jedhee namni baay'ee yaaddaa jechuudha. Anillee yeroo duraa san namoonni gariin paaspoortiin 6-9 turaa 6 turaa dhugaadha yeroo duraa inuma tura jedhanii amma garuu alhamdulillah haalli mijaa'ee paaspoortii yoosuu deebi'a. 6-3-4 keessatti ni deebi'a. Warroonni kennachuu barbaadanillee namni kennallee baay'ee achi jira. Ganama sa'aatii akka suuriitti sa'a 9 irraa kaasanii hanga duhurii dalaganii ganama dalaganii sa'a booda ka dalaganii gaafanne garuu ani gaafa durallee ganamaan dhaqee sa'a 9tti jechuudha akka Itoophiyaa sa'a 3tti hanga sa'aatii 6 jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa irraa fayyadama isiniin jedha.